Kani warraaqsa Pan Africanism jedhamu kan birmadummaa giddu galeeffatee deemu kan Afrikummaa giddu galeeffatee deemu nuti biyyoota biraa wajjin hariiroon nuti uumuu dandeenyu hariiroo olaantummaaf gadaantummaa irratti hundaa'e osoo hin taane hariiroo walqixxummaa irratti hundaa'e nutis ardiidha nutis biyya yaada qabna uummata qabna kabajan walqunnamuu qabna ka jedhu hiikaa dachaa qaba gama tokkooni sochiin Pan Africanism ture jira keessattuu mootii Haile Sillaasee fi Kwame Nkrumah pirezidaantiin Gaanaa duraanii as keessatti maqaa guddaa qabu namoonni hedduun as keessatti hin kaafamu karaa biraatiin immoo ennaa deebisnee isuma kana ilaalle Itoophiyaan biyyoota Afrikaa keessa biyya hin koloneeffatamini biyya gita bittaa kolonii jala hin kufin waan taateef humni soft power jedhu yaadama humnaan yookiin maallaqaan osoo hin taane olaantummaa yaadaa wanna fiduu danda'u gabroonfamuu dhabuun mataan isaa soft poweridha. Kanaafuu biyyoonni Afrikaa bira Itoophiyaatti Finfinneetti teessumaa fi seerota waloo gamtaa Afrikaa yeroo sanatti AOU jedhama Organization for African Unity jedhama ture bocachuun isaanii gama tokkoon Pan Africanismidha. Karaa biraatiin immoo Itoophiyaan biyya filatamtuu kan sii godhu aangoo soft power jedhamu kan gita bittaa alagaatiin utuun bitamiin turuusii wal qabatee jiru akkasii filatamtu sii godha jechuudha. Gamtaan Afrikaa sanada waliigaltee fi wal hubannoo qaba. Kana keessatti dhimmootni waloo ma'aarditti cimsan hedduu eeramanii jiru. Yuunivarsiitii Arsiitti diiniin kolleejjii saayinsii hawaasaa fi namoomaa Mustafaa Dashuu fi hayyuun seeraa galchuu baruu yaadicha wayita ibsan. Gamtaa Afrikaa yeroo dhaabbatu kaayyoon isaa guddaan sirna apartaayidii fi sirna cunqursaa koloneeffattoota Afrikaan kolonii jalaa akka mootummoota gonfoo Awurooppii jalaa akka bilisa bahanii fi biyya of dandeetti akka taatu yaadamee biyyoonni Afrikaa yeroo sanitti bilisummaa argatan walitti dhufanii kan dhaabbatanii jechuudha. Dhaabbata waloo sirna apartaayidii fi sirna kolonii dhabamsiisuuf waltumsuuf dhaabbate akkasumas dhaabbata Pan Africanismii leellisuuf tokkummaa Afrikaa Afrikaanota gurraachota addunyaa irratti Afrikaa irratti dhaadessuuf beeksisuuf kan dhaabbatee jechuudha. Akkasumas biyyoota sirna gita bittaa ofirraa fonqolchuudhaaf yeroo san lola bilisummaa gaggeessan saniin deeggaruu sammuu isaanii deeggaruu fi akka isaan of danda'an taasisuudhaaf kan dhaabbatedha. Waliigaltee chaartaraa keessatti waan hedduutu qabame keessattuu gara sovereignty yookiin birmadummaa biyyaatiin daangaan biyyoota akka kabajamu jireenyi uummataa jireenyi ikonoomikaalii sooshalii akka jijjiiramu waan hedduu bu'uureffatee lafa keeyame kana keessatti immoo miseensota irralletti dirqamoota chaartara san keessa keekkeeyamanii jiru dirqamoota san immoo waliigalteen sun baay'indi isaan godha qaamni waliigaltee san yookiin biyyi immoo waliigaltee san keeyatoota achi keessa akka vaayoleet ta'anillee adabbii mataa isaanii qabanii so akkuma gamtaa biyyoota biraa fakkeenyaaf gamtaa Awurooppaa kaasuu dandeenya. Akkuma sanitti wanni regionally haa ta'uti malee treaty waliigalteen immoo international law keessaa isa tokko soorsii guddaa tokko so biyya sovereignty fi san haga tokko for common good compromise godhanii mirgoota tokko dabarsanii gamtichaa kennanii yoo violate godhan immoo akkasuma adabbiileen yookiin sanctionii garaagaraa diplomaatikaalii ta'uu danda'a economic sanction ta'uu danda'a military ta'uu danda'a yookaan immoo isolate ta'uullee danda'a kana hunda of keessatti hammatee adabbii akkanaallee waliigaltee keessatti tumatanii jalqabanii. Rakkoolee Afrikaanotaan furuun ejjennoo cimaa gamtaa Afrikaati. Gamtaa Afrikaa kun yeroo jalqabaatiif bara 1963 kaasee yoo ilaallee bu'aawwan gurguddoo buusee jira fakkeenyaaf Pan Africanismiin akka lafa qabatu biyyoonni Afrikaanonni gurraachonni biyya addunyaarra jiran dhimma Afrikaaf akka sochii godhan bu'uura ta'ee jira akkasumas biyyoonni bilisummaa sirna leenjifattoota apartaayidii jala akka bahan wal deeggaranii jiru loltoota waliif leenjisanii jiru akkasumas tokkummaa Afrikaanota fidanii jiru jechuudha. Kun ammoo bara 2012 OAU gara AU yeroo jijjiiramu ammoo rakkoowwan yeroo OAU kana turan furamuu hin dandeenye addunyaa irratti ta'aa dhufan fakkeenyaaf waan dhimmoota akka dimokiraasii dhimmoota akka ofiin of bulchuu dhimmoota akka tasgabbii nageenya mirga dhala namaa kan jedhu kunniin yeroo itti addunyaan dhaadessaa turte waan ta'eef OAU gara AU ol guddatuudhaan akka dhaabbata cimaa ta'uu danda'u tokkotti Afrikaanota bakka bu'ee sagalee Afrikaa addunyaa irratti dhageessaa ture. Fakkeenyaaf
dhimmoota haala qilleensaa irratti sagalee Afrikaanota addunyaa irratti dhageessisaa ture. Nageenyaaf tasgabbii Afrikaa irratti karaa adda addaatiin rakkoowwan Afrikaa walitti bu'iinsa Afrikaa keessa jiran furuudhaaf rakkoon Afrikaanotaan furama yaadama jedhu qabachuudhaan biyyoota tokko keessatti fakkeenyaaf Somaaliyaa keessatti loltoonni Afrikaa walitti bahanii nageenya Afrikaa akka eeguu danda'an dhaabbata gamtaa Afrikaa kana jalatti akkasumas rakkoowwan walitti bu'iinsa naannoo gaafa Afrikaa kan dhiyoo kana mudate fakkeenyaaf mootummaa Itoophiyaa fi TPLF gidduutti Pretoria irratti mallatteessuun Afrikaanonni dhaabbata gamtaa Afrikaa jalatti hangam nagaa buusuudhaaf amanamoo ta'anii waliif mallatteessan kan jedhu ilaaluun danda'ama. Itoophiyaan hundeeffamuu gamtichaatiif bu'uura guddoodha. Gama birootiin teessoon gamtichaa Finfinnee ta'uunis bu'aa hawaas dinagdee fi siyaasaa hedduu qaba. Ammas asitti gaggeeffamuunsaa maal fayyadaa waan jedhu waan tokko siikaasuu barbaada. Qabeenya lafa keessaa Afrikaan abdan jirtu Afrikaan consolidated narratives seenessuu ijaaramaa ta'ee fi seenessuu eenyummaa Afrikaa addunyaadhaan wal dorgomaa godhu. Fakkeenyaaf demokrasii gaafa fudhatte yaadama warra lixaati. Gabaan amma jiru kuni gabaa internationalism jedhamu kana keessatti Itoophiyaatti kun ta'uun yoo jabaannee nuti hojjenne yaadama Afrikaa yaadama Itoophiyaa gurgurachuudhaan dinagdeedhaan wanni dhufu jira namni as dhufuun nu fayyadaa biyyi kennan beeksifama garuu yaada dorgomaa addunyaatti galee ka'ee jijjiiraan fiduu danda'u wal jijjiirraa dinagdee hedduu fida Afrikaan akka cimuu fi destineeshinii ta'a gamtaan Afrikaa waan lama kaasa waan rakkoo wal qabatee jiru kan tokkoffaa beekumsa qabna dandeettii qabna waan ta'eef dirqama waraana keessa gallee walitti araaramuu osoo hin taane waraanni akka hin dhalanne gochuun hin danda'amaa ka jedhu qaban tokkoffaa the concept of peace yennaa teessee ilaaltu waraana namatti uumu gaafa rakkoo waraanaa dhalatu namni du'ee qabeenyi adda addaa manca'ee saayikolojiin namaa ditorereetiri ta'ee balaan adda addaa dhufee gara araaraatti deemu manna ani hoggantoonni Afrikaa kan asirratti hirmaatanii hayyoonni namoonni Afrikaa kana jaalatanii fi nuti Afrikaa dheedhanii yaadanii tokkoffaa yaadama nageenyaa fullaa qabaachuun nurra jiraataa kan jedhu. Inni lammataa yaadama biyya keessa irratti bu'uuruu danda'u nurra jiraata. Gahee Itoophiyaa gamtaa Afrikaa keessatti hundeeffamuma yookiin bu'uureffamuma isaarraayyuu kaane gaheen Itoophiyaa gahee olaanaadha. Yeroo gamtaan Afrikaa hundeeffamu sanillee akka biyya walabaa tokkotti yookiin akka biyya hin koloneeffatamii tokkotti teessuma teete yeroo hayyoota hedduun iskoolaarota hedduun Afrikaa keessa deemanii biyyoota alaatti baratanii deebi'anii yaada gamtaa Afrikaa hundeessuu kana fidan bakka itti mari'atan yeroo dhaban san Itoophiyaan mana teetee fi bakka itti wal mari'atan teete dhumarra ammoo bakka oduun hundeessa gamtaa Afrikaa sun itti raggaasfamu taatee tajaajilaa dhufte eegasillee immoo gahee isii karaa garaagaraatiin gamtaa Afrikaa keessatti hirmaannaa ho'aa godhaa dhuftee jirti. Amma ammoo waggoota muraasa as ideologically namni tokkoffaa biyyoota Afrikaa kun gara ofiitti deebi'anii rakkoo ifiinii san yaada ofii maddisiisan san addunyaatti ittiin bahuu qaban waan jedhu Itoophiyaan immoo paan afrikaanizmoo kana cimsiteetti deemisaa jirti. Keessattuu tarkaanfiin yeroo darbe rakkoo Itoophiyaa keessaa san gara gamtaa Afrikaatti fidanii furuun sun waan salphaa yookiin akka salphaatti waan laalamu miti. Waanuma trendii biyyoota Afrikaa kana jijjiiruu danda'u. Waanuma trendii gamtaa Afrikaa jijjiiruu danda'u. Jennee kaasuu dandeenya. Aadeffannaa addaa tokko fiduun danda'amee jira. Ammallee biyyoota Afrikaa hedduun Itoophiyaa akka fakkeenyaatti kaachi. Keessattuu gamtaa Afrikaa kana keessatti gahee Itoophiyaa olaanaa waan ta'eef akka fakkeenyaatti ilaalanii hariiroo daldalaa isaanii karreensi mataa ifiiniitiin yoo godhatan instituushinii akka gamtaa Afrikaa kana jalatti instituushinootuma rakkoo furuu danda'an. Arbitration garaagaraa yookaan law enforcement agency garaagaraa kana jajjabeessuu barbaachisa. Kun immoo rakkoolee amma gamana jiru kana furee biyyoota akka walitti dhiyaatu michooma akka cimu godha. Gamtaan Afrikaa cimuu akka qabu rakkoo Afrikaanotaa furuu akka qabuu fi dhiibbaawwan alaa irraa bilisa ta'uu akka qabu fedhii namoota hedduuti. Gamtaan Afrikaa bara baraan yaa'ii waliigalaa ta'a. Yaa'ichaan murtoowwan darbanis raawwatamummaa qabaachuu qabu. Gamtaan Afrikaa rakkoowwan gurguddoo dhimma nageenyaa akkasumas dimokiraasii akkasumas dhimma dhaabbata cimaa ta'ee Afrikaa rakkoowwan yeroo ammaa mudate baraaruu guutumatti danda'eera jechuun hin danda'amu. Hir'ina guddaa qaba. Keessattuu mootummoonni Afrikaa bulchaa jiran konstitushinii biyya isaaniitiif amanamoo ta'uu dhabu akkasumas yeroodhaan heera biyyattii jijjiiruudhaan umrii isaanii dheereffachuu akkasumas dhimma
malaamaltummaa walqabatee akkasumas dhimma adda bilisummaa adda addaa uumuudhaan fonqolcha geggeessuu ka jedhu kun akkasumas beela hiyyummaa rakkoon jijjiirama qilleensaa walqabatee dhufu dhaabbata gamtaa Afrikaa akkasumas qoraa jira jechuun danda'ama. Dabalataanis dhimma faayinaansii irratti mormiidhaan danda'u biyyoota alaa irratti Maan baay'inaan dabalaa dhufu kun ammoo rakkoo Afrikaan dhaabbatni gamtaa Afrikaa beekuu isaan hin qabne jedhamee yeroo baay'ee kan himamudha. Gamtaan Afrikaa baay'ee kan itti beekamuu fi Afrikaadhaaf sagalee ta'uu haa ta'u malee waan Afrikaan yeroo ammatti barbaaddu fideera jechuun nama dhiba. Gamtaan Afrikaa bara kana yaa'ii isaa marsaa 39ffaa taa'aa jira. Guddina walootiif haqummaa fi walqixxummaa bishaanii mirkaneessuun ammoo dhaadannoo bara kanaa gamtichaati. Dureewwan gamtaa Afrikaa barabaraan magaalaa guddichi Afrikaa Finfinneetti wal ga'u barabaraan dhaadannoowwan adda addaa qabu. Dhaadannoowwan kunniin lafaa ta'anii osoo hin taane rakkoowwan yeroo rakkoowwan seenaa keessatti ture siyaasa keessatti ture fi ikonoomii keessatti Afrikaan mudataa jiru keessaa bahuudhaaf gamtaa waloo walhubannaa waloo akkasumas fuulduratti biyyoon gamtaa Afrikaa miseensaan kunniin dhaadannoo kanneen irratti akka dalagan waadaa kan itti walii seenanii fi waadaan galamees hojiirra ooluu isaa kan laallamuudha jechuudha. Kan biraanas dhaadannoo bishaanii walqixxummaa itti fayyadama bishaanii guddina fi kan jedhu kun uummanni Afrikaa bishaan karaa qixa ta'een bishaan biyya isaa keessa jiru bishaan qulqulluu walqixxummaadhaan itti fayyadamuu qabaa kan jedhudha. Akkasumas qabeenya bishaanii akka waloo qixaan itti fayyadamu fakkeenyaaf Itoophiyaan bishaan Jibuutiidhaaf ni kenniti. Fakkeenyaaf Itoophiyaan balbala galaanaa barbaaddi jechuudha. Kun walqixxummaa Itoophiyaan qabeenya uumamaa qixaan fayyadamuu misoomsuu waliin guddachuu kan jedhu Itoophiyaan miseensota gamtaa Afrikaa kana bara kana akka hubatan ni taasifti jedheen amana. Gamtaan Afrikaa guutuu ceesisuuf dhimmoota hedduu irratti xiyyeeffachuun jabaatee hojjechuu qaba. Yaadama biyya keessaa qorannoo qo'annoo fi xiinxalaan bilchaate kan biyya keessaa qabaachuu danda'u nurra jiraataa waan jedhu san qaba. Namni yaada isaa qabatee dhufa atis yaada kee qabattee gabaa siyaasaa dhaquu qabdaa kan jedhu san kaasuu barbaada. Hiyyummaa keessaa bahurratti hojjetamuu qaba. Guddina diinagdee hiyyeessaaf dureessallee giddu galeeffate. People centered economic development fayyadamu kana. Kana fiduu danda'u nurra jiraata. Walitti hidhama riijinaalii gochuun nurra jiraata. Walumaa galatti garuu wanti ta'uu qabu rakkoon nageenyaa dhalatee fala nageenyaa barbaadu qofa osoo hin taane rakkoon nageenyaa akka dhalanne gochuun hin danda'ama. Garaagarummaan yaadaa jiraachuu danda'a. Garaagarummaan fedhii adda addaa jiraachuu danda'a. Wal dhabdee yaadaa yookiin conflict of idea, conflict of interest jiraachuu danda'a. Addunyaa kamirrayyuu hin jira. Maatii keessallee hin jira. Wanni guddaan akkamitti garaagarummaa yaadaa hoogganuu dandeenya. Akkamitti utuu walitti buunee lubbuun namaan badin qabeenyi manca'in gadaannis xiinsammuu adoon dhufin akkamitti peace establishment dandeenya fayyadu waan ta'uuf Afrikaanonni rakkoo keessa gallee rakkoo keessa ba'uuf deemuu osoo hin taane rakkoo keessa akka hin galle gochuu hin danda'ama hojjetamuu qaba kan jedhu. Rakkoolee Afrikaanotaan furuu badhaadhina Afrikaa mirkaneessuu keessatti gamtaan Afrikaa gahee dachaa qaba. Kanarraaf qabanne kanumaan xumuree jira.